Maqaan koo Khalid Bashir jedhama. Kanaan dhaladhee guddadhees godina Baalee magaalaa Roobee kutaa magaalaa Goobbaatti. Haga kutaa 8ffaa bara 2013 magaalaa kanatti baradhee tokko haga 4 mana barnootaa oolmaa daa'immanii kaatolikiitti baradhee kutaa 4 seemisteera 2ffaatti immoo mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa Harawaa Siinjaa kan magaalaa Goobbaatti argamu achi seenee haga kutaa 8 achitti baradhee barnoota kiyya isa sadarkaa tokkoffaatti barataa cimaan ture nama cimaadhaati waan guddaa hojjechuu dandeettanaan jedhaa turanii barsoonni kiyyas deeggaraa turanii manattis obboleewwan kiyyas barattoota ciccimoo turanii yeroo sanii ammas barataa cimaadha obboleessi kiyyas obboleettiin kiyyas maatiin kiyyas nama barateedha so vaaliyuu barnoota waan beekaniif anas daa'imummaa kiyyarraa gara taphaa fi gara maalii odoo hin ta'in garuu barnootaa fi gara dubbisaa akkan deemu najajjabeessaa turanii anis keejiirraa jalqabee qabxii mamishaa barnoota kiyyaan cimaa dhufe jechuudha. Kutaa 8ffaa qabxii bareedaa fiduudhaanii qabxii akka godina Baaleetti olaanaa fiduudhaanii bara 2014 mana barnoota bultii addaa Dodolaa jooyin gochuu danda'eera. Bara 2017 qabxii biyyoolessaa kan kutaa 12 akka biyyoolessatti kennamu irratti gosa barnoota maatisii fi fiiziksii dhibban fidee gosa barnoota Ingiliffaa 96 fidee gosa barnoota keemistirii fi aptituudii 98 fidee gosa barnoota baayoloojii immoo 99 fidee walumaa galatti 500 fi 91 keessa jechuudha. Iccitiin milkaa'inaa waan kanaa yoo isinitti himee homaa waan addaan qabu maalidha jabaatanii hojjechuudha. Jabaadhee waan dubbiseef jabaadhee waan qo'adhee fi waan kana rabbiinis na gargaaree waan kana galmeessuu hin danda'e jechuudha. Hangafni kiyyaa obboleessii fi obboleettiin qaba akkasumas nagadis obboleessaaf obboleettiin qaba. Obboleessi kiyyas Finfinneetti Yuunivarsiitii Finfinneetti hospitaala Xiquur Ambassaatti meedikaal doktariidha. Achitti barnoota isaas amma xumuruutti ga'eera jechuudha. Obboleettiin tiyyaas akkasuma digirii qabdi jechuudha information saayinsiidhaan nama sadaffaadha jechuudha mana keessatti. Hawwiin kiyya gara fuulduraa sooftiweer injiinarii ta'uudha. Gama fiildii kanaanii biyya kiyyas uummata kiyyas gara fuulduraa jijjiiruu fi abdiin guddaa qaba hawwiin qaba. Hawwii kana immoo bakkaan gahuudhaa fi carraan barnootaa guddaa odoo naa mijaa'ee dhaabbata olaanoottiin baradhee hawwii kanas galmaan gahuu danda'a jechuudha. Kanaan cinaatti immoo wanni an dubbachuu barbaadu gammachuun amma keessa jiru xiqqoo walakkaa na ta'eera. Abbaan kiyyaa balaan tasaa ji'an dura abbaa kiyya irratti dhaqqabee ture. Bakka garagaraatti yaalchisaa turre ji'a tokko guutuu jechuudha. Garuu yaa'u yaala guddaa barbaada yaala olaanaa barbaada waan nuun jedhanii fi namoonni rabbiin humna isin bira kaa'ee dhaabbannis ta'ee namoonni dhuunfaa namoonni humna qabdanii waan kanaanis akkana deeggartanii isiniin jedha galatooma. Obboleewwan isaallee ciccimoo turani homaan jedhan akkuma isaa kana isaanumaan bakka isaanumatti qabu jechuudha. Barumsaa fi gara madrasaa waan garagaraatiif malee gara taphaa bakka wannaan jedhu mucaan barumsuma irratti cimee barataa ture. Qabxiin isaallee daa'imummaarraayyuu akkanuma dhibbuma argata. 99 gadi argatu. Geejibarraa jalqabee hanga ammaa kun baay'ee gaariidha qabxiin isaallee. Homa itti ifaajee argate jechuun hin danda'ama. Akka dandeettii isaatti kaawwuuf jechuudha. Kan namni isa deeggaru yookaan namni isa gargaaru yoo jiraate biyya alatti akka baratuuf akka carraa argatu fedhii qaba. Abbaan isaa Bashirii Haasanii ani Haji Jamaal Hasan jedhama. Obboleessa abbaa isaatiin gammachuu xiqqaa miti. Gammachuu sifaa rabbi nu haa godhu. Bexaam itti gammannee jirra gammachuu kana gammachuu sifaa rabbi nu haa godhu malee. Osoo nu gargaaraniitiin abbaa isaa kana yaalii bakka gaarii argateetiin xiqqoo osoo inni nu fayyee bexaam itti fedhii qaba. Ani barsiisaa Shimallis Tikkuun jedhama. Dura bu'aa mana barumsaa Harawaa Siinjaa sadarkaa tokkoffaa kutaa magaalaa Goobbaatti. Khalid barataa kiyyas. Khalid barataa addaati. Qabxiin nama fide kun qabxii isaa malu. Yoo xixiqqaate malee ittiin baay'atu. Barataa baay'ee cimaa gara naamusaatiin gara dandeettiitiin nama addaati. Barattoonni akka Khalid hedduu mana barnoota kana keessa akka deeman
kan amma biyya alaa carraa biyya alaa argatanii jiran barattuu kennaaf qaadu kan isa dura deemte jirti. Asumatti manneen barnoota ifa boruu magaalaa kanatti warra qoramanii darban keessa barattoota 3 shamarran warra hawaasa jiru jira. Kan akka isaatti dorgoman hedduutu jira jechuudha carraa kan argatanii. Kanaaf mana barnootaa kana keessatti isas dabalatee kaawwan barattoota kaawwan irratti akka wajjin haamileen barattoota keessa akka oolu gahee olaanaa qaba. Keessattuu amma qabxiin inni fide kun akka biyyaatti akka mana barnoota biyyaatti gahee olaanaa gahee hagana hin jenne ijoollee keessa taphata jechuudha. Har'aa guyyaa har'aa kana barattoonni sirbaa toolanii jechuudha muka isaanii. Kun fuula duratti maal gochuu akka qaban waan agarsiisu. Shoolaa Tagaanii jedhama. Itti gaafatamaa waajjira barnoota bulchiinsa magaalaa Roobeeti. Har'a maatii barataa Kaalid bira jirra. Kanaaf Kaalid barataa yookaan immoo ilma biyyaati jechuudha. Barumsaanis amalaanis barataa cimaa akka ture odeeffannoo qabna jechuudha. Kanaaf Kaalid irraa waa baay'ee barachuu qabna. Kanaaf akka naannoo keenyattis haa ta'u akka magaalaa keenyatti qabxiin olaanaan kun kanaan dhaabbachuu hin qabu jechuudha. Barattoonni keenya fakkeenya isarraa fudhachuudhaan bu'aa gaarii galmeessuu qaban jechuudha. Biyya kana jijjiiruun kan danda'u barnootaan ta'uu isaa beekama. Kanaaf asin duras qabsoon gaggeeffamaa ture keessatti qabsoo Haji Adam Saaddoo kaasuu dandeenya. Waaqoo guutuu kaasuu dandeenya. Qabsoon isaanii sun isa kana fiduudhaaf jechuudha. Yeroo amman kana keessatti maqaan magaalaa keenya, maqaan godina keenya barnootaan akka gaariitti waamamaa jira jechuudha. Kun ammoo of duubatti deebi'uu hin qabu. Lammiin isaan irraa waan guddaa barachuu qaba jechuudha. Kanaaf Baalee magaalaan Roobee barnootaan duubatti hin deebitu. Hojiiwwan gurguddaan hin hojjetama. Kana taasifamuutu manni barumsaa addaa yuunivarsiitii wajjin ta'uudhaan barattoota akka qaxalee ta'an bu'aa guddaa galmeessuu danda'an walitti qabaa jira. Bara dabre keessatti barumsa jalqabsiisnee jira. Biiroo barnoota Oromiyaa wajjin ta'uudhaan ammas manni barumsaa addaa akka hin hojjetamu gaafachaa jirra. Barattoota qaqqaxalee asitti baratanii iddoo biraatti deeman kan asumatti barsiifnee maqaa godina keenya, maqaa magaalaa keenya akka waamsisuu danda'an hojiin jalqabameetu jira jechuudha. Magaalaa keenya keessattis manneen barnoota adda addaa keessatti qabxiin olaanaan dhufee jira. Kanaaf sirna beekumtii akka magaalaatti hin qopheessina.